Uummanni Oromoo daangaadhaa hanga daangaa jiru gandummaatti hin amanu. Yoo kan qarshiidhaan bitamee fi qabeenyaan bitame malee uummanni Oromoo ani by the way waan guyyaa irraa firamaa malee reef ilaala. Buufadhee jechuudha. Maaliif sila luun ilaalle garuu waanuma naasa barbaadu keessaa tokko uummanni Oromoo kaabaaf kibbaaf baaf lixa jiru gandummaatti hin amanu. Ati immoo kaleessa dhiira ta'e taankii tokkosii dhuufii yookiin immoo hojjedhuu waan ta'u godhi. Garuu uummata kanatti ittiin darbin. Kanaaf deebii waan ta'uu barbaadu aartiin deebisna. Aartiin deebisuun keenya immoo barnoonni kan keessa darbatu hin taane barnoota kan baratanii fi muuxannoodhaan hunda isayyuu kan agarree fi yoo karaa waa hunda ta'eyyuu kan keessa dabarreef kan agarreedha. Isa kana haasa'uunii fi dhukkee kaasuun barbaachisu. Garuu uummanni Oromoo walitti yoo galagalte inuma uummata Oromoo boollatti gaddeebisudha. Kanaafuu sirba tokkotti isin affeera. Kanuma kiyya hin baane istuudiyoo jira. Isin affeereetiin kanumaan naqadhaan madda. Maaliif dhaggeeffadhee isinitti dhaga'amtu waan taateef uummata akkana walitti deebisuutii fi paartiin hin jajuu fi paartiif hin dhaabbadhuu fi paartii jala fiinnuu fi yoo gola keenya sakattaan immoo akkaataan aasaa dheengaddaaf kaleessaaf arraa gargar ta'uu isaatiin. Tokko immoo inuma dhimma saba kanaa gidduu galame baadiyyaadhaati intalli isaa jalaa du'a, abbaan isaa jalaa du'a, haati isaa jalaa du'a, tokko jala miliqaa sun immoo asiiti ani keessaan qabu jecha akka namticha Yesuus Kiristoos gurguratee harkoo qulqulluudha jecha deemuu hin danda'u. Kanaaf soomna akkas akkasii Oromoo irratti hin hojjetu. Warri diinas ta'e firas ta'e kanaan kan deemtan yoo taatan gandummaa keessaniin dhaqaatii qiqqilii nyaadha raafuu nyaadha dhaqaatii. Kanaaf dhimma akkasii keessaa hin qabnu uummanni Oromoo baadiyyaa jiru miidhamaa waan jiruuf inumaayyuu kan dhaggeeffadha. Bulchiiti. Kana ofis hin fedhashi. Kana qofaa. Ittiin. Dugaan jalliseen dugaa jalliseen milkoofina jiraachuuf jiraata waan tulee dugaan duute nafti yoo milee jiraachuuf jiraata waan tulee dugaan duute nafti yoo milee dabtee goota toofa wiike fedhii garaa badiinin dabtee goota toofa wiike fedhii garaa daandii daandii ni deemi qataa muraa dabtee goota toofa wiike fedhii garaa daandii daandii ni deemi qataa muraa hakni damnaa lamee tumii damaa seenaanis boorsiin kootu dhiifamaa hakni damnaa lamee tumii damaa seenaanis boorsiin kootu dhiifamaa. Barbaacha qarshii faayidaa barbaacha qarshii faayidaa haqaan dabsiin borgaa bitaa of fayyaduuf tokko miitee bulteessi nyaatti hojiinte barbaacha qarshii faayidaa haqaan dabsiin borgaa bitaa of fayyaduuf tokko miitee bulteessi nyaatti hojiinte kanaafuu haqa dubbadhu haqa hojjedhu bulii bakka sitti kanaafuu haqa dubbadhu haqa hojjedhu bulii bakka sitti dugaan jallisin dugaan jallisee simbaatukaa jiraachuuf jiraata waan tulee dugaan duute nafti yoo milee jiraachuuf jiraata waan tulee dugaan duute nafti yoo milee dugaan waa'ee sheefi dubbatti afaan qabdi hinbiitamtu gurguramtulee beekaa hundi dugaan waa'ee sheefi dubbatti afaan qabdi hinbiitamtu gurguramtulee dugaan qabdi dugaan waa'ee sheefi dubbatti afaan qabdi hinbiitamtu gurguramtulee beekaa hundi namti kiyya xiqqaa tuttaafiin dhaloota kanarraa boriifi namti kiyya xiqqaa tuttaafiin
dhaloota kanarraa horii manni kun barbaacha qarshii faayidaa haqaan dafilmee borgaa bitaa of fayyaduuf tokko miitee bulteessi nyaatti hojiintee bulteessi nyaatti hojiintee kanaafu akka dubbatu akka hojjedhu bulii bakkeessi hidhiite bakkeessaa fi bakkeessaan hin taatu waan ta'eef. Laalle hojii kana gochaa jirru kasarbii nuti kaleessa barreessaa turre gaafa akkuma nama qabsaa'aa tokkotti yoo bosona lixuu baannes yoo lennees maal beektu yoo beekaa garuu saba kana moo ana kanan sirbeen faarsa moo kan sabni kun ta'aa tureen faarse kan sabni kun ta'aa jiruun himaa dubbii biraatama akka beekumsaa ta'e jiru. Ani sirbeeraa ani gootaa anumma Oromoon miliyoonni tokko na beeka miliyoonni kumi lama na beeku shooke ijoolleen gimbii keessaa na beekan akka gandummaa ta'e jechuudha gaa. Na beekuu fi nu beekuu fi uummata kanaaf eenyutu beekan gargari. Aartistiin dulloomte immoo aartistiin qixa uummataa keessaa baate immoo harree dulloomte. Chaayinaatti hin jenne. Chaayinaatti harreen hin dulloomtu iyyuu sareen iyyuu hin dulloomtu hin qalatu waan ta'eef. Biyya kanatti garuu akkasi. Nu kan dubbachaa jirru uummanni Oromoo warri quuqamanii waan nama dhuunfaa kana haasa'an kun kan jedhaa ooleefi maal jechuudha? Aartistiin ani beekamaadha jedhee of haasa'uu hin qabu. Shameful. Hagam barbaade aliin birraa beekamu leencaa ta'u aartii Oromoo laga meeqa jeessu. An dhiiraam an waggaa mana goota Afrikaan ta'e jedhee yoo ofisa kan faarsu ta'eef uummata kana kan tuffatu ta'e he is all the dank uummata tuffachuun inni uumaa dubbiin jirre. Wallaahi billaahi kas. Dhiirummaan keenya onneen keenya tasgabbii qabaachuu qabdi. Of jajni keenya uummata kanatti hirkachuu qaba. Uummanni kun gaafa nu tuffate harrii dulloomte Chaayinaatti hin jenne ammas. Chaayinaatti harreen dulloomte qiqqilishee nyaatu waan ta'eef asitti immoo hin nyaatamtus. Buzeen gaafa uummanni Oromoo uummata hin jedhaa hubadha. Paartii hin jenne. Paartii dheengaddas kaleessas paartiin yoo kanatti fayyadamtu yoo seetee kan yaaddu ta'e paartota kana sanas kanas jechuudha. Uummata kana uummata baadiyyaa kana uummata magaalaa kana kan uumamaa jiru kan dhiibamaa jiru kan gara hin bitame already nyaadhu. Hi. I'm not a pig, you know pig. Beetu booyyee saree beektanii kaleessa aga barbaadde hojjedhu arra keetu si murteessa malee kaleessi kee waan takka natti nagarsiisu. Gandummaadhaan hin dhaadatiin. Go upside down siin jechaa jira barra. Laal Buzeen immoo kan uummata qabatee deemaa jiru malee kan paartii qabatee fi paantii kee qabatee wanti qabatee deemaa jiru miti. Garuu uummata dhumaa jiru kanaaf eenyutu ragaadha eenyutu furmaata. Haadha kee gurgurattee obboleessa kee du'ee kaasaatti nyaattee 10,000 itti fudhattee 200,000 itti fudhattee miliyoona meeqa itti fudhattee har'a kan fokkortu yoo ta'e uummanni Oromoo bor maal sinaa jedhu. Foon nyaattee kan udaana doote kan tabbattu kan dhiira taate akkuma dhiira taate sareenis foon nyaatti. Sareef waraabessaa wajjin tokkummaan kee beekamaadha. Du'aa nyaatu jiraa nyaatu. Fooqiitti galtee fooqiidhaaf kan tabbattu yoo ta'e kan uummata Oromoo tuffatu yoo ta'e fooqii dhiisiitii fooqii keessa hojjettuutu oola. Soofaarra kan oolu hojjettuudha. Ishee tuffattu kushina sanii jechuudha. Ani immoo har'a paartii ati jettus sana jettus kana jettanis uummanni Oromoo kan beeku qabu uummata baadiyyaa jiru magaalaa keessa wal dhiibaa oolti. Faak inuma haasaan haasa'amu kun miidiyaan na affeeree jedhee akkuma arge abbaan argee xebeexebuuf wanti jedhu kun irree agarsiisanii yoo Oromummaa bitachuu ta'e inuma kaartaa pilaanii kaartaa kadhachuudhaaf guyyaa guyyaatti kan jooraa meeqa jira. Kaartaa miti dubbiin jiru.
dhugaaf dhaabbachuudha. Dhugaan uummata Oromoo immoo kutaa wal qooduu miti. Ati yoo kan uummanni abdatu achi geessee iddoo barbaaddu sana fooqii barbaadda waan taate fooqii argattee uummata kanatti as gadi fincoof ta'uu taate fincaan kee wajjin lolaa taate dabarteeti asumatti dhugaan kee dhaabbatee jiraatti udaan taata malee wanti biraan jiru. Garuu amma wanni bosona jiruuf wanni mana jiruuf wanni uummata Oromoo qabsaa'onni asiif achi jiran kun dubbiin kun qabsaa'onni as jiran qabsaa'an marrummaan nyaatee rasaasa dhugee rasaasni addatti roobes maal jedhes kunis hunduu tokko ajajaan immoo ajajaadha hunduu icitiisaa abbaatu beekata. Uummata Oromootiif garuu kan beeku tokkoyyuu hin jirtan. Artistiin immoo inuma bakka of eeggadha. Ani abaluudha ankaleessa akkas ta'een ture ankaleessa kanaa seen ture sun eebbisa addunyaa caalaa kan sirbeen jiru waan Oromootiif. Dhugaan isitti maa eebbisa addunyaadhaa immoo har'a yooma goota keenya inni kan du'eef sirbinu ta'a waan taateen malee jechuudha. Uummanni Oromoo garuu har'as du'aa jira boris du'uuf jira du'uudhaaf qophaa'uudha. Garuu namoonni tokko lama waan isiniif godhameef uummanni Oromoo galata galcha malee inaaru. Waan faayidaa isaaniif godhamuuf inaaru. Garuu in reward deebii gatii faayidaa sanaatiin uummata Oromootti roorroo jiru roorroon kun ittiin jiru jedhamee kanaasamu yoo ta'e dubbiin kun ammas faallaa deemti jechuudha. Buzeestaanaan dhala buzeestaanaan akkanumaa jechuudha. Kanaafuu amma reefuun ilaala interviiyuu jiru kana wanta keessa akka buzeetti nama barateedha. Barumsa keessan dabarree barumsa keessan darbee keessa darbeetan muuxannoodhaanis yeroo ta'u viidiyoo miila kun hayite gimbiitti anaaf obboleessi koo wal agarree ture. Yeroo sanas akkasi. Garuu dhimmi onneedhaan keessaan ganda manaan haasofnu kun Oromoo hin milkeessitu. Hin milkeessituutan dhuunfaadhaan kottaa naasuufisa. Dhimmi beekamtii guyyaa tokkotti duudha. Amma nama 465 miti. Namni 465 kana keessaa namni 5 akkanaana jedhu namni 100 immoo akkas ordaas taagalunaana jedhu namni 1,000 na jaallate guyyaa tokkottitu boolla na galcha. Kalaas uummata kana ala qabeenya biraan qabdu. Miidhaan uummata kana yoo isin dhaga'amin qabeenya qaama tokko taate qaama tokko qofaaf haasofte yookiin immoo tokko tuffatte tokko maal fidde yookaan immoo muuxannoon nuti bakka garaagaraatti dabarsinu sun barnoota kan biraati. Kaleessi waa biraati. Arri immoo waan addaati. Uummata Oromootiif kan dhaabachaa jiru. Really for the days of mom du'a harmee kootii abbaan kollee du'ee jira. Anis boriin du'a. Garuu hin jiru. Baadiyyaa gabbuutee nagarree. Gubattee nagarree abiddatti gamteedhan. Kanaafuu artistoonni Oromoo yeroo ammaa kana kanaafiyyuu namni maal gochuu barbaada yeroo ammaa kanatti of jajuu barbaada. Of faarsuu barbaada. Of faarsuun jenne ani. Ani Buzeen uummata kan hojjenne dhugaa rabbii dhugaa waaqa dhugaa dhiiga qeerroo Oromoo dhangala'ee darbee dhangala'aa jiru dhangala'uuf jiru. Wanta nu hojjedhe takkallee hin qabu. Qoosaan qoosee qoosaan koo abbaa galeeffa galu abbaan galeeffa hangaliin adiisu. Sirba narra gadhiisee kijibdeen hiika mataasaa qaba. Anarrallee dhimma garaa kootiif miti. Ani nyaadheen oolaaf agasaa torbaa laaqana malee oolaa fi nyaadheen bulaa koon beektu. Nyaadhus dhiisus maal si galche? Nothing. Odoo nyaataaf naasaa ta'e immoo gaafan quufeensi wallaala Oromoo. Manaaf naasaa taanaan gaafan mana argadheensi wallaalaa jechuudha. Kanaafuu artistiin Oromoo akka artistii taasisuu qabaan jedhan. Akka artistiin qabeenya uummataa oo ta'e jechuudha. Yoo qabeenya baarte immoo kaabineedhaan jedhee ani abaluu nama kaboo jedhee akka kaabinee beekamaa biyya kanaatti uummata kana dhaabni keenya jedhee haasa'uu qaba malee. Tokko arrabsee tokko jajee ani guyyaa tokkotti uummata Oromoo akka itti kaasee akka itti akkuma guyyaa tokkotti uummata kana kaasee uummanni kun immoo ol kaasetu wal kuffisa jechuudha. Harree dulloomte chaayinaatti hin jenne ammas. Chaayinaatti harree dulloomte hin nyaatamti. Biyya kanatti harree dulloomte hin nyaatamtu. Artist kabaja kee eeggadhu. Atileetiks kabaja kee eeggadhu. Aktiivist kabaja kee eeggadhu. Kabaji kee immoo uummata Oromoo bakka beestaa saara. I have no God. I have no guard. I have no anything. But I have only God, Allah, and my society, my people only. When you talk like Karabatat nam biyya amantu kanatti miti.
Soddummaatti biyya amanu kanaan miti. Qabeenyi keenya uummata Oromoo jennaan har'a warri Wallaggaa warra Wallaggaati jedhe yoo kanaasu ta'e. Yoo warri Jimmaan warra Jimmaa jedhe yoo warri Shawaammoon warra eenyoodha haasa'u ta'e. Har'a Oromoon gabrummaa waggaa 1000 hin gabroomnetti boollatti gadi galla malee wanti dhufu hin jiru. Wal nyaachuun garuu nuuf bu'aa qaba. Barateetta, obbeetta, eenyummaa kee beekta. Qabeenyi koonaaf Oromoodha malee qabeenya saba biraatii miti. Kanaafiyyuu hin darbin, daangaa hin darbin, ofitti hin darbin, uummata Oromoo hin miidhin. Iyyeessa jeeftee dhiirummaa himatta, gootummaa himatta. Gadi buutee buzee barbaadu fettee haadha koo ajjeeste maal si fayyada? Maal nyaatta? Haati koo duute duutuudha sila iyyuu haadha hiyyeessaati. Haadha sooressaas haa jennu gaa. Nu sooressa okay. Sooressa makiinaan keenya guute gimbii keessa. Naajis dhugaan uummata kanaa hin dabin jechaa irra malee dhugaan nama tokko akkas ta'ee akkasa tokko jechaa jiru jiraateef isa sana dhiisa. Kanaaf mootummaa uummatni kun gajallaadhaati dhiibbaan ta'aa jiru kun gaggeeffamaa jiru kun si fayyada taanaan itti fufi. Deebisaa uummata marka argata waan taateef. Qabsoon kee uummata kana kan fayyadu taanaan itti fufi. Hin fayyadoo ta'e immoo isa miidhoo ta'e immoo uummati kunatu jala deema waan ta'eef jala deemee deebi'ee sitti diinataa waan ta'eef. Kanaafuu haqa qabadhaati deemaa dhugaa qabadhaa deemaati dhugaa kanaaf du'aati dhugaa kanaaf jiraadha. Malee riili garuu aariin irra aaraa jiru bor deebi'ee nan aara jedhee yaadu aaruu kiyyarra garuu numa qabsoo kanas jechuun maali noo qabsoo kana ootuma mataa nurraa dhumaa raawwa. Ittuma dhalannee bara. Eessa geenyeenan bakkuma kaan sana jirra jedhani. Arras hojiin Oromoodha kanatti fufuu qaba. Garuu warri nu beekamne nu jirra jettan kun lakkii harree dulloomte hin ta'ina. Lakkii daandii uummata kanaan gadhiisina. Lakkii fedhiinsii guutamuun bar. Tigiree tokkoof dhufamee kennama wayyaaniidhaaf dhufamee godhamuu qabaa miti. Summaasii godhama kan jedhu Oromoo yoo jiraate inni gadhaa. Maafsii godhama miti. Wanta ati jettu si madaala. Wanta ati dubbatu si madaala waan ta'eef akkanatti deemi. Har'a gola keessatti hattu wajjin walii galtee gola keessa gungumtee lafa jala deemtee maal jettee wanti fiddu yoo jiraate salphina kee kan boriiti. Namni kamuu jiraatee du'a. Sooressis jiraatee du'a. Dureessis hiyyeessis jiraatee du'a. Oromoon immoo qabsoof uumame qabsoof jiraata. Nagaa argachuutu dhiba. Nagaan kun immoo birriin hin bitamtu. So when you talk about your waan gandummaa gaafate asoftu gandummaan kee ganduma keetti xaqalleessi hambisa malee Oromiyaa keessa dabarsee addunyaaf sin geessu. Kanaafiyyuu hundi keenya peejiin kun illee of eeggachuu qaba. Peejiin attasaa jiru of eeggachuu qaba. Oromoon sin dulloomsin. Oromoon xaba keessaa sin baasin. Oromoon takkaa sin jibbin. Sin abaariin. Qoosaan sin abaariin. Sirbaan sin abaariin. Walaloon sin jibbin. Fiigichaan sin jibbin. Waraana keessa sin jibbin. Kana booddee ofuma ol qabdee dhukaastee boollatti dhukaastee nama ajjeestee of ajjeessa malee wanti biraa dhufu hin jiru. Kanaaf tokkummaa Oromootiif Oromoon kaabaas kibbaas lixaas ba'aas giddugalaas miidhama buzee waan ta'eef saba kanaaf haasofna. Warri aangoo qabdaniif taayitaa qabdaniif carraa gurguddoo qabdan immoo itti fayyadama. Waliigala uummata Oromootti irra keessan hin kaasina. Hin ajjeesina, hiyyeessatti hin dubbatina. Faayidaan godhatina, riqicha hin godhatina. Kalaas kanuma dubbadha. Dubbii kanaaf gaabbii takka illee hin qabu. Poostiin kun dileetiin taatu yoo taate immoo buzee dileet ta'a. Understand this one. Put this one in your mind.